Tole, sagantaa keenya jalqabnaa kadhanni karaa addaan nu godhameera. Qorannaa keenya lammaffaa Qorontos boqonnaa 12ffaadha. Kaleessas akkas ture garuu waan namni baay'een hin dhageenyeef dhumarratti nama hundatu keessaa ba'e irra deebinee isa laallaa. Garasitti oduun seenne boqonnaa 12 oduun jalqabin dura jalqaba irratti maal jedhee jalqaba 12 tokkorraa utuma dhimma anaaf kutuu dhaabatee illee uf jajuun anaaf in ta'a jedha. Utuma dhimma anaaf kutuu dhaabatee illee of jajuun anaaf in ta'a. Amma immoo waa'ee isa gooftaan yeroo adda addaatti anatti agarsiisee waa'ee isa inni anatti mul'isee nan dubbadhaa jedha. 11 yeroo laallu naannoo lakkoofsa 16tti anirra deebi'aa namni tokko gowwaa ana hin se'in yoo kana ta'uu dhabaate garuu an immoo xinnoo akkan of jajuutti akka gowwaatti illee na fudhadhaa. Waa'ee amanannaa of jajuu kanaaf akka gooftaan dubbachuu anaaf kennetti otoo hin ta'in akka nama gowwaatti nan dubbadha jedhee yeroo laalu kaleessa jechuun kaleessa dura laallee turre boqonnaa 11 yeroo qorannu akka gooftaan natti mul'isetti otoo hin ta'inii jedha karaa addaan 17 irratti waa'ee amanannaa fi of jajuu kanaaf akka isa gooftaan dubbachuuf anatti kenneetti otoo hin ta'in akka nama gowwaatti nan dubbadha jedha. Nama gowwaa jechuun akka inni jedhutti nama of keessaa fuudhee waa'ee ofiisaa maal godhu jechuudha. Dubbatu jechuudha. Waa'ee ofiisaa nama dubbatu. Inni kun gowwaa jedhama isin jedha. Akkas jedha Phaawulos akka nama gowwaatti hin dubbadha jedhee waan baay'ee yeroo dubbatu rakkina isaa dhiphina isarra ga'e waa'ee ofiisaa yeroo dubbatu. Kana hundumaa ta'ee kanaan of hin jaju. Kana nuuf jajuun ulfina Waaqayyo inni naaf kenneef yeroo jedhu argine isin jenne jechuudha. Kanaaf amma garuu jedha 12 yeroo jalqabu akka isa mul'ata isa gooftaan natti agarsiisetti. Waa'ee sanii dubbadha jedha. Waa'ee mul'ata inni arge keessaa inni tokko namni kiristiyaanni tokko waggaa 14 dura bantii Waaqaa keessa gara tarree isa sadaffaatti ol butamee nan beekaa. Namummaa isa fooniitiin ol butame yookiis namummaa isa furaatiin ol butame isa Waaqayyutu beeka malee ani hin beeku jedha. Waa'ee isa samii sadaffaa jedhu kana macaafa qulqulluu keessamee iddoo tokko laallee itti deebinaayyuu. Tokkoffaa mootota boqonnaa 8 lakkoofsa 27 irraa mootota isa tokkoffaa dhandhemee wajjin hin dubbifne waa'ee mootota isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 27. Akkas jedha Oromiffaa fi Ingiliffaanis dubbifnaayyuu Ingiliffii more clear waan nu godhuuf yaa Waaqayyo ati garuu dhuguma lafa irratti jiraattaaree kunoo bantiiwwan Waaqaa fi bantiin Waaqaa inni bantiiwwan Waaqaa gararraa jiru. Meeqa dubbate? 3. Bantii Waaqaa fi bantiin Waaqaa inni bantii Waaqaa gararraa jiru iyyuu si fudhachuu hin danda'u erga ta'e manni qulqullummaa inni an ijaare jedha Salamoon yeroo dubbatu jechuudha. Ingiliffi isaa isa 27 irraa kan akkas jedhaayyuu. But will God indeed dwells in the earth? Behold, the heaven and the heaven of heaven. Heaven and the heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have built. Samii samaayota. Samii baraa fi walakka baraa yeroo jedhu isarraa hin beekna waa'ee kana wal fakkaatuuni. Kanaaf maal jedhaa? Heaven and the heaven of heavens. Samii 3 akka lafa kaawwa argineetiin jenna. Iddoo biraatti immoo keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 14. Keessa deebii Deuteronomy isa jennu jechuudha. 10 lakkoofsa 27. Ani macaafa qabadheen jiru amma keessummaa ba'een bakkeera. Eeshi. Isa 27 irraa amma kun immoo keessa deebii 10 lakkoofsa 14. Akkas jedhaa 14 irraa kunoo bantiiwwan Waaqaa fi bantiin Waaqaa inni bantiiwwan Waaqaa gararraa jiru jedha.
bantiiwwan waaqaa samii jechuudha. By the way, bantii waaqaa jedhee Oromoffaan kan inni hiiku isa samii jennu jechuudha. Ingiliffisaa behold heaven and the heaven of heavens is the Lord's your throne jedha. Teessoo isaa akka ta'e. Inni kun kam inni samii sadaffaa or heaven of heavens inni jedhu samii. Kanaaf gabaabatti eerulee kana waliin wal fakkaatan Nahimiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6. Nahimiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irrattis waa'ee guddummaa waaqaa dubbateeti. Samii mee Nahimiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti akka jedha Oromoffaan dubbisaa yoo 9 jaharraa. Yommus Israa'eloonni suma duwwaatu waaqayyoodha. Battiiwwan waaqaa fi bantii waaqaa isa bantiiwwan waaqaa gararraa jirus macca isaanii hundumaas lafa wanta isaa irra jiru hundumaas galaana wanta isa keessa jiru hundumaas situ uume. Isaan kana hundumaa situ jiraachisa. Macci waaqa keessaas siifin sagaduu jedhaayyuu. Isa kanas jechuma Ingiliffaan sila fayyadamee dubbatama. Gabaabsuudhaaf isa kana faarsaa biraas faarsaa boqonnaa 115 lakkoofsa 16 irraas kanuma argattu. Even the heavens are the Lord's, but the earth has He given unto the children of men jedhaayyuu. Kanaafi samii akka samii sadaffaatti kan inni kaaseetiin jedhu qilleensi nuti amma suunfannu kun oksijiiniin yookaan ammoo samii tokkoffaa jedhama. Samii tokkoffaa jechuun tarree amma nu qilleensa atomeesferii nu amma fudhannu kana keessa daangaan kun jechuudha. Itti aansee leveliin itti namni oksijiinii fudhachuu hin dandeenye jira miti. Leveliin namni oksijiinii fudhachuu hin dandeenye jira kanaa ol ka ta'e jechuudha. Iddootti namni harkisa dacheetiin gad harkifamuu hin dandeenye jechuudha. Itti aansee iddoo teessoo waaqaati. Iddoo teessoo waaqayyooti. Iddoon teessoo maal jedhameetiin jedhaa? Samii sadaffaa jedheetiin jedha jechuudha. Okay. Samii sadaffaa jedhameetiin jedha. Okay. Sagalee koo dhageessu miti? Nagaame. Tole. Kanaaf samiin sadaffaan akkuma sila Hello Abid. Mootota tokkoffaa 827 faarsaa 115 irran deebi'aa. Mootota tokkoffaa 827 keessa deebii 10-14 Nahimiyaa 9-6 faarsaa 115-16. Inni kunniin samii sadaffaa isa Phaawulos jedheetiin jedhe declare nuuf godheetiin jedha jechuudha. Tole. Gara qorannaa keenya kallattiin lammaffaa Qorontositti yeroo deebinu lakkoofsa 2 irraa itti fufneetiin jenna akka jedhaa lakkoofsi sadaffaan isaa. Namni inni mul'ata inni argeedhaan mangidii ilaala. Jalqaba maal jedhee dubbate akka mul'ata isa waaqayyo natti agarsiisetti dubbadha jedhe. Amma mul'ata arge keessaa tokko dubbataa. Namni kun gara jaannata waaqaa irratti butamuu isaa an beekaa. Namummaa isa fooniitiin isa heaven paradise ol fudhatama iddoo argama waaqaatti akka inni ol fudhatameedha namni kun. By the way, du'ee oduun taan namoonni maal ta'e namni du'ee akkas ta'e jedhan. Namichi maal ta'eetiin jedhe ol butamee akka inni ol fudhatamee jedhe. Fakkeenyaaf ol butamee namoota baay'ee beekna kanaan dura. Eeliyaas butameera. Nohi butameera. Akkasii biti oduu jiran. Nohi jedha Heenok. Heenok yaa. Kanaafi kana akka inni mul'ata kan argeedha kan Phaawulos kaayetiin jedhe. Okay. Namummaa isa fooniitiin ol butamee yookiis namummaa foonii malee ol butameesaa waaqayyotu beeka malee ani hin beeku jedha. Inni dubbii dubbatamuu hin dandeenye dubbii namatti himuunis hin taane dhaga'e jedha. Dubbii dubbatamuun hin dandeenye dubbii namatti himuun hin taane. Isa kana kitaaba raajii irratti akka jetti Ellen White kitaaba raajii irratti waa'ee samii irra mul'ataan erga dubbatamtee kaatee jechoota achi jiranii jecha lafaa kanaan ibsuun maal hin ta'u jedhe hin danda'amu. Jechoota lafa kanarraa itti fayyadamee ittiin ibsu argachuu hin dandeenye. Phaawulos illee akkas jedhaa inni dubbii dubbatamuu hin dandeenye
dubbii namatti himuunis hin taane dhaga'ee namaan galu jechuudha. Egaan waa'ee isaatiif of nan jaja. Waa'ee isaatiif ofii kootiin garuu dadhabaa ta'uu kootiin malee wannan ittiin of jaju hin qabu jedha. Maal kootiin of jaja jedha? Dadhabaa ta'uu koo duwwaadhaan of jaja jedha. Gassidhee ilaalame. Dubbii dhugaa wannan dubbadhu of jajuutu hin barbaadeeyyuu gowwaan ta'u ture jedha. Maal wannan dubbadhuuf? Dubbii dhugaa wannan dubbadhuuf. Ifaan waan tokko dhosseen dubbadhu jedhu jaakeessa lakkoofsa boqonnaa jaakeessa ilaalaa ture. Ifaan ifatti isin dubbataa ture jedha. Dogongora tokko malee ifa godhee. Kana keessa wanta isin dubbadhu hundinuu waan maal ta'uudha jedhaa ture. Wanna hubatamuudha. Waan hubattanidha. Malee wallaalchisaa tokkoonis maal hin goone jedha. Isinitti hin dubbanne. Kanaaf wanta hin dubbadhu dhugaadha. Yoon of jajes jedha. Waan ittiin of jaju gowwaan ta'uu jedhee yeroo dubbatu arginu hin jenne jechuudha. Okay. Itti fufee angaruu namni tokkollee waan an irratti argeef waan ana irratti argee fi waan ana irraa dhagee caalatti akka ana hin ilaalleef of jajuu nan dhiisa jedha. Look, wanni hin dubbadhuuf wanti hin jiraadhu maal ta'uu qabaadha? Tokko ta'uu qabaadha. Namni jedha angaruu namni tokkollee waan ana irratti argee fi waan ana irraa dhagee caalatti akka ana hin ilaalleef of jajuu nan dhiisa jedha. Kanaaf waan namni nu arge waan dubbanne jiraachuu qabna. Waan dubbanne waan dhageenye jiraachuu qabna. Kan jedhe isin torbarratti mul'ata hamaas mul'ata hammas hin jedhamne mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akka ol of hin qabnetti wanta dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaa seexanaa anaaf kenname na rukuta. Na rukutuu isaatiin ol of qabuurraa na dhoowwaa. Isin dhagama sagaleen koo? Nagahama. Tole. Sagalee wayitu jidduudhaan seene waan ta'eef tole. Ilaamee Phaawulos kan inni jedhu. Akkan mul'ata hammana guddaa kana argee isaan ol hin qabneef bara si'anaa rakkinni dhibdeen guddaan addunyaa kan namoota hundumaa miidhaaru yeroo tokko tariitii Waaqayyo waatti mul'ise ta'uu danda'a. Isaan akka biizinesiitti fayyadamanii iddoo guddaa of laatuudhaan akka ergamoota namoonni of godhan jiru. Phaawulos immoo akkas jedha. Mul'ata guddaa hammasii kan argee akkan of hin jajneef waraana seexanaatu anaaf kenname na rukutaa. Na rukutuu isaatiin ol of qabuurraa na dhoowwa jedha. Kanaaf waraanni isaaf kenname kun Phaawulosiif gaariidha moo gaarii miti? Gaariidha. Akka Phaawulos jedhutti gaariidha. Dhugaadha dubbichi illee gaariidha. Akkan ol hin qabnee na dhoowwa jedha. Yeroo hundumaa akka inni kadhatu isa godha jechuudha. Yeroo hundumaa akka fuula isaa barbaaddatu isa godha. Kiristaanummaan keenya kan inni madaalamu yeroo kadhannee deebii arganne oduu hin taane, yeroo wantoonni hundinuu waan wal qixxaan fakkaatan oduu hin taane, yeroo kadhannee deebii dhabnu, yeroo haalonni dukkanaan naannoo keenya marsanii, yeroo san amantiin keenya kan inni madaalamu. Tureen eeggadhe isa jedhutu dhugaa ta'a yeroo san. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni faarsaa daawwitii dubbisu miti. Tureen eeggadhe innis maal naaf ta'e jedha. Gadi naaf jedhe. Deebii naaf ta'e jedhu. Garuu dubbii turee eeggadhe jedhu irratti namni xiyyeeffachuu hin barbaadu. Kadhateema deebii argachuu barbaada malee. Amman kadhataa ammuma deebiin akka ta'u barbaada. Turee eeggadhee ka jedhu hin jira. Yaaqoob halkan guutuu wal'aansoo qabaa bule miti. Halkan guutuu jabaachuu barbaachisa dubbiin. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Si'a sadiin gastiqee maal jedha? Kana akka anarraa fuudhuuf si'a sadii gooftaa kadhadheera jedha. Si'a sadii beekame. Phaawulosiin inni uffanni isaa namoota fayyisu, Phaawulosiin inni raajii gurguddaa Waaqayyo isarraan godhe hojjete, rakkinni isarraa akka ka'uuf si'a sadii kadhatee deebiin dhoowwame. Asirraa waan tokko barra. Kana qofa miti. Yohaannis Cuuphaan yeroo mana hidhaa ture, Kiristoos dhaqee hidhaadhaa isa baaseera? Hin baafamu. Maa Phexrosiin fa'aa immoo manni hidhaa banamee, Phaawulosiin fa'aa manni hidhaa banamee maaf bayan mana hidhaati? Yohaannis Cuuphaan immoo achitti maaf itti cadhise? Look, jiraannus, duunus, ibidda keessa seennus, ibiddi dhaamus, billaan numurus, billaan humna dhabus amantiidhaan jechuudha.
Ibroota irratti qorataa turre warri waliin turre boqonnaa 11 yeroo qorannu amantiidhaan morma isaanii muramanii jedha. Amantiidhaan billaan isaan muruudhaaf dhufe maal ta'e jedha humna dhabee jedha. Billaan humna dhabes isaan mures amantiidhaan maal ta'an raawwatan jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti Waaqayyo kaayyoo qaba. Iddoon nu jirru hundinuu madaalamtee haphattee argamte waan jedhutu jira jechuudha. Argannus madaalliidha, dhabnus madaalliidha. Hidhamnus madaalliidha, hidhaa bilisa baanus madaalliidha. Kanaaf haalli keessa jirru odoo hin taane Kiristoos isa nu keessa jirutu eenyummaa keenya murteessa malee haalli nu keessa jirru miti. Haalli keessa jirru rakkina haa ta'u, dhabuu haa ta'u, eenyummaa keenya jijjiiruu hin danda'u. Faaruun Girmaa'ee tokko maal jedha? Ijoollee Waaqayyootiif haala jijjiirama malee haalli maal hin godhu? Haalli isaanii jijjiiru. Haalli isaanii jijjiiru. Haalli isaanii jijjiiru jedha. Kanaafidha Phaawulos kan inni si'a sadi kadhadhee kadhaan kunaaf hin deebine jedha. Sagalirra maal jedha? Inni garuu ayyaanni koo si ga'a. Humni koo dadhabaa kee keessaan akeeka isaa raawwata naan jedhe jedha. Humni Kiristoos ana biratti akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hundumaa irra caalchisee gammachuudhaan of nan jaja. Ameen. Gubbaarratti yoon kan of jaju ta'e wanta of jaju waan tokko duwwaadhaan jedha. Dadhabaa ta'uu koo duwwaadhaan of jaja jedha. Dadhabaa ta'uu lakkoofsa 5 irratti. An garuu dadhabaa ta'uu kootiin malee wannan ittiin of jaju hin qabu jedha. Kanaaf yeroo dadhabaa taanu humni Waaqayyo nu keessaa mul'ata. Yeroo wallaalaa fakkaanne yeroo namoota keessaa boqonnaa 11 keessatti maal akka inni jedhaa ture? Keessaan dhiibbaa alaan dhiibbaa bakkeedhaa. Lakkoofsa 11 irratti boqonnaa 11 irratti yeroo dubbateetiin jedhu naannoo lakkoofsa 23 irraa 11:23 irraa hojjettoota Kiristoos waan ta'aniif isatti immoo an nan caala kan akka nama qalbii dabarseetti hin dubbadha jedha. An baay'ee caalchisee itti dadhabe baay'ee cadhisee itti hidhame rukuttaa lakkoofsa hin qabne rukutameera jedha. Yeroo baay'ee 11 meeqa? 11:23. Lammaffaan lammaffaa Qorontos 11:23. Hojjettoota Kiristoos waan ta'aniifi jedha. Isaanitti immoo annan caala jedha. Isaan hojjettoota Kiristoosii waan ta'aniif yoo narra waan caalan isaanitti fakkaata jechuu barbaade. Ani isaan caala. Kan akka nama qalbii dabarseetti hin dubbadha jedha. An baay'ee caalchisee itti dadhabe, baay'ee caalchiseen itti hidhame, rukuttaa lakkoofsa hin qabneen itti rukutame. Yeroo baay'ee an afaan boollaa ga'een deebi'eera. An si'a 5 harka Yihuudootaatti qacceedhaan 41 urreebame. Si'a 3 uleedhaan dhaanameera. Si'a 1 dhagaadhaan rukutameera. Si'a 3 caccabaa markabaarra ture. Guyyaa tokkoof halkan tokkoof galaana keessan ture. Ani adeemsa dhaaborii keessatti bishaan guutuudhaan doorsifama. Warra saamtuudhaan doorsifama. Saba kootiin doorsifama. Warra saba koo hin ta'iniin doorsifama. Mandara keessatti doorsifama. Lafa onaa keessatti doorsifama. Galaana irratti doorsifama. Boollas obboloota sobaatiin doorsifamaa tureera jedha. Kana hundumaa keessatti yerootti rakkinni kun hundinuu rukuttaan seexanaa inni jedhu kanniin ta'uu danda'a. Dhibee isa qabeerus ta'uu danda'a. Kun hundinuu maalidhaa? Waan isa rakkisu ture. Kun hundinuu narraa ka'uuf si'a meeqa kadhadhe jedha Phaawulos? Si'a 3. Garuu immoo akkas naan jedha lakkoofsa 9 ammas irra deebi'ee dubbisa. Inni garuu ayyaanni koo si ga'a. Humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa raawwata. Humna isaatu raawwata oduun nama gammachiisu. Humni isaa dadhabaa keenya irraan akeeka isaa raawwata. Humni Kiristoos ana bira akka buufatu dadhabaa ta'uu kootiin hundumarra caalchisee gammachuudhaan of nan jaja jedha. Ameen. Kudhanirraa egaa Kiristoosiif jedhee dadhabbiitti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamuutti isa sila 11 keessatti dubbisaa ture jechuudha. Gidiraattis anatti hin tolaa. Yeroo dadhabuttan nan jabaadha jedha. Ameen. Yeroo itti dadhabutti maal ta'a jedha? Nan jabaadha. Isa kanaadha kan nurraa eeggamu obboloota koo. Yeroo dadhabnu yeroo rakkannu jabaachuu qabna jechuudha. Ciccinee eeggachuu qabna isa wajjin. Kana waamichi guddaan wangeelli. Wangeelli inni humna dhabe isa kanaadha obboloota koo. Namni kiristaana akka ta'u yoo haalli isaa mijateedha. Hojiitti kan inni hojii sanbata kan eegu yoo wanti isa dirqisiisu iddoo hojii hin jiraannedha. Gaa'ela keessa kan inni turuu danda'u yoo haalli achi keessatti isaa mijateedha. Yoo haalli hin mijanne dhiisee deema.
kiristaanummaan akkasiitu maqaa Kiristoosis balleesse, maqaa kiristaanummaas balleesse. Waaqayyo kana nurraa haa kaasu. Ameen. Warra waan dhagayan, waan dubbisan jiraatan, haalli kan isaan hin jijjiirre warra akkasii akka taanuuf kadhata addaatu nu barbaachisa. 11 irraa isin itti na oofnaan of jajuu kootiin gowwaan ta'e anaaf dubbachuun isiniif in ta'a ture. An waanuma tokko yoo ta'uu dadhabe iyyuu karaa tokkollee ergamoota warra hundumaa irra caalan sana gadi miti jedha. Karaa tokkoonis ergamoota warra gurguddoota jedhaman san isaanii gadi miti. Ergamaa gooftaa ta'uu koo mul'isuudhaaf milikinni dinqiin hojiin aangoos obsa guddaadhaan isin gidduutti godheera jedha. Milikkita hundumaa kan raawwataa ture. Even Kiristoos hojii ergamoota 10:38 irratti waan tokko dubbisaa ture kanaan dura. Hojii ergamoota 10:38 Maatiyos irratti sidhannee dubbifnaa 10:38 irraa akkas jedha yaada tokko. Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute. Addarraayi karaa addaatiin humni sana keessaan akka raawwatu waan jedhu waan sira dubbifneef. Inni naanna'ee hojii gaarii hojjete seexanaan kan cuqqurfamu fayyisee Waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaadha jedha. Waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaadha jedha. Kanaaf Maatiyos boqonnaa 12:28 irratti sanatti fakkaata. Iddoo tokkotti jechuun wal fakkaatu kana dubbateetiin jedha. Akka jedhe 28 irraa. An garuu hafuura Waaqayyootiin hafuurota hamoo kanan baasu erga ta'e mootummaan Waaqayyoo isin irratti maal ta'eera jedhaa ture. Dhufeera jedhaa ture. Kanaaf Phaawulos hojii hojjetaa ture hundumaa maal jedhaa ergamaa gooftaa ta'uu koo mul'isuudhaaf milikinni dinqiin hojiin aangoos obsa guddaadhaan isin gidduutti godhameera. 13 irraa wanta waldoonni kiristaanaa warri kaan qaban keessaa kan isinitti irrate jiraare wanti isinitti irrate yoo jiraate immoo an ba'aa utuu isinitti hin ta'in hafuu kootii balleessaa isa kanaaf immoo hadaraa anaaf dhiisaa jedha. Maal godhee ba'aan isinitti hin taane jedha. Isinirraa hin gargaaramne. Kana qofa kan isin adda taataniin. Kana immoo yoo balleessa fakkaate maal godhaat naa dhiisaadha. Waan isin na gargaartaniif fayyadamuu dhabu koo waan tokkollee isinirraa hin barbaadu jedhaa ture iddoo biraatti. Si'a sadaffaa gara keessan dhufee isin dubbisuudhaaf qophaa'eera. Garuu ba'aa isinitti hin ta'uu jedha. Ammas maal hin ta'u? Ba'aa isinitti hin ta'u. Anoo isinin hin barbaada malee waa isinirraa hin barbaadu. Faallaa wangeela bara si'anaa. Phaawulos maal jedha? Anoo isin hin barbaada malee waa isinirraa hin barbaadu. Lallabdoonni bara si'anaa garuu waa isinirraa barbaadu malee isin hin barbaadan. Yoo waan itti kennitan hin qabaanne kadhata iyyuu godhuudhaaf nama maallaqa kennuu barbaadu miti. Waaqayyoon waa oolchu. Waan isin irraa hin barbaadu. Warratu ijoolleedhaaf walitti qaba malee ijoolletu warra isaaniitiif walitti qaba miti. Ani isiniif jedhee wannan qabu hundumaa ofii koollee taanaan isiniif dabarsee kennuudhaaf nan gammada. Egaa an baay'isee wannan isin jaalladheef isin immoo xinneessitanii na jaallattuure jedha. Gaafii kaaseetiin jedha jechuudha. Kanaaf ofii keenya walii dabarsuu jaalalli dhugaasa kanadha jechuudha. Egaa 16 irraa egaa akkan ba'aa isinitti hin taa'in akkan ba'aa isinitti hin ta'in beekamaadha. Garuu an haxxee ta'ee haxxummaadhaan akka wannan harka koo keessa isin galfadheetti hin yaadu jedha. Kana haxxee ta'ee akka haxxummaadhaan harka koo keessa isin galfadheetti maal hin godhu jedhu hin yaadu. Namoota warra an isinitti erge keessaa karaa isaa gowwoomsee kanaan waan isin irraa nyaadhe isa kamre jedha. Kanaaf ifaan ka walitti dubbannu dubbiin isin dubbadhu isiniif ifaa jedhaa kanaan duras dubbataa ture. Amma haxxummaadhaan miti. Dubbiin nuti dubbannu qajeelaa kabarraa'e kana Waaqayyo kana jedheera waan jedhuun. Indoom kanaan dura maal jedhaa ture barreeffama kootiin isin gaddisiisee ture yeroo waan jedhu laallee ture. Amma garuu isin gaddisiisuun koo garamitti isin jijjiirama jedhaa ture. Gara qalbii jijjiirannaa isa dhugaatti. Isin jijjiirama jedhaa ture. Ifa dubbataa ture. 18 irratti Titoos gara keessan akka dhufu gorsee obboleessa sana wajjin nama biraa wajjiniin kan gara isaa ergeetin jedhe obboleessa sana wajjiniin ergeera. Titoos
isin gowwoomsee waan isin irraa nyaataaree nuyi hafuuruma tokkoon deddeebi'aa jirra mitiiree faanuma tokko irra adeemnas mitiiree hafuuruma tokkoon nus hafuura tokkoon faana tokko irra innis faana Kiristoos irra akka deemuu qabnu deemna mitiiree jedha michoota koo jedha. Hamma ammaatti nuyi waan itti qabata barbaachaa turre isinitti fakkaataa kanaa miti nuyi isin cimsuudhaaf karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti waan hundumaa hin dubbanna jedha. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos. Fuula Waaqayyoo duratti waan hundumaan dubbanna. Ifa dubbiin nuti dubbannu jechuudha. Haala laallee miti, ija namaa laallee miti. Eenyummaa namaa irratti hundoofnee miti kan nuti dubbannu. Ifa dubbannaa kan inni jedhaa ture jechuudha. Addas dubbiin nuti dubbannu. Dubbii macaafa qulqulluu yoo dubbanna ta'e, dubbii barraa yeroo dubbanna yoo ta'e, yeroo hundumaa sodaan tokko nu keessa jiraachuu hin qabu. Sodaan tokko. Sababni isaa karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti adeemsi keenya waan laallamuuf. Deddamarraa yommuun dhufu akka an itti isin arguu barbaadutti isiniin argu ta'a. Dubbiilee gammaa dubbise keessaa inni guddaan keessa koona tuqe dubbii kanaadha. Irra deebi'een dubbisa ammas. Yommuun dhufu akka an itti isin arguu barbaadutti isiniin argu ta'a. Isinis akka itti an arguu barbaaddanitti anan argitan ta'a. Maal obboloota koo? Akkuma itti wal arguu barbaadnutti fuula Gooftaa Yesuus Kiristoositti wal arguu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Iddoo dhaabachuutti malluu kaanee amala qabaachuu qabnu gannee iddootti argamuu malluu argamuu dhabnee akka hin qaanofne akkas jedha qolcolloon hinaaffaan dheekkamsi ofittummaan dubbii kana tokko tokkoon itti yaada. Qolcolloon hinaaffaan dheekkamsi ofittummaan maqaa namaa balleessuun dhoksanii nama hamachuun of bokoksuun garaa dhabuun isin gidduu jira ta'a jedhee sodaadha jedha. Kanaaf iddootti argamuu qabnutti akka hin argamne waan nu dhooggan maqaa qabaachuu qabnu akka hin qabaanne wantoonni nu godhan isaan kanniinidha. Isaan kunniin iddoodhaa isin dhabsiisu jedheen sodaadha jedha. Kanaaf dheekkamsa qabnaa, hinaaffaa qabnaa, ofittummaa qabnaa, maqaa namaa balleessuu, dhoksanii nama hamachuu, of bokoksuu. Dubbiilee kanneen of eeggachuu qabna. Anas kun maal godhuu na gochuu danda'adha? Iddoo kiyyaa na kaachisuu danda'adha. Isinis kun iddoo keessanii maal gochuu danda'adha? Isin kaachisuu danda'a. Kanaaf waan dhageettan, waan dubbattan fakkaadhaa argamaa gubbaa irratti kan akka inni akkas jedheef kaniif jechuudha. Deemi tokkorraa deebi'ee gara keessanii yommuun dhufu Waaqayyo waa'ee keessaniif gad na deebisee namoota baay'ee warra kanaan dura xuraa'ummaa halaalummaa jireenyaa gadhiisii isa ittiin jiraachaa turan irraa yaada garaa isaanii hin geeddaransiif na boossisuuf jira jedhee sodaadha jedha. Yaa samiitti imimmaan addaan cinni waliif boo'u jedha. Sababni isaa achitti warra argamuuf malan achi dhabuudhaan. Wanti sadii samiitti nu dinqisiisa jedha. Wanti sadii tokko namoota achitti argaman jennee eegaa turre maal goona jedha. Achi dhabna jedha. Inni tokko immoo namoota gonkumaa hin argaman jennee yaannetu achitti argama jedha. Inni biraa immoo namoota bakka adda addaa jiran kan kaleessa tariitii haalaan danqamnee oduu waliin arginaafne hundumaan maal ol goona jedha. Wal argina. Wantoonni kunniin sadiin waan samiitti nu dinqisiisan jedha. Obboloota koo Phaawulos maal jedha? Qalbii geeddarachuu dhabanii baduu isaaniitiin na boonsisu jedheen sodaadha jedha. Waa'ee isaaniitiif akka inni boo'u akka inni gadduudha kan inni dubbatu. 21 irra deebi'een dubbisaan bas. Deebi'ee gara keessan yommuu dhufu Waaqayyo waa'ee keessaniif gadi na deebisee namoota baay'ee warra kanaan dura xuraa'ummaa halaalummaa jireenya gadi dhiisii isa ittiin jiraachaa turan irraa yaada garaa isaanii hin geeddaratiniif na boossisuuf jira jedheen sodaadha jedha. Gubbaarra 20 irratti akka isin arguu barbaadutti isiniin argu jedhee sodaadha. Isinis akka na arguu barbaaddanitti
nan argitan jedheen sodaadha jedha. Kanaaf obboloota koo kadhaa addaa walii gochuu qabna. Isinis akkanumatti akkana argitan. Anis akkanumatti akkasin argu. Guyyaa tokko akkasitti dubbataa ture. Guyyaa tokko akkasitti waliin kadhataa turre. Eessa dhaqe akkasin hin jenne naaf. Anis waa'ee keessaniif gaaf tokko waliin qorataa turre eessa dhaqan akkan jenne. Kanaaf obboloota koo waliif kadhannee isa dhageenyu waraansi seexanaas akka Phaawulos kadhanni keenyas yoo deebi'ee dhabe haalli mijataan yoo naannoo keenyaas dhabame dadhabina keenya keessaan akeekii Waaqaa raawwata waan ta'eef obsinee jabaannee itti ciccinee dhugaa iddootti eeguu akka dandeenyu Waaqayyo kan dhageenyu fa'aa eebbisu. Ameen.